daawwattoota channel akka English with Oromic akkam nagaa jirtu baga jiraattan yeroo dabre keessatti gaafiiwwan kutaa 12 gaafii 76 dalaguun kiyya ni beekama akkasumas ammoo isinis gaafiiwwan aan dalagatti akka gammadan abdii qaba gaafiiwwan ani dheengadde dalage keessatti gaafii waa'ee substitution vocabulary and gaafiiwwan biography lama fi akkasumas ammoo gaafii grammar part yookaan ammoo comparison dalaguun kiyya isin hundinuu agarteertan kanaaf guyyaa das party hafe party waa'ee communicative Hello ladies and gentlemen, welcome back to our YouTube channel Ako English with Oromic. I'm Ako from School of American English. My dear sisters and brothers, how you guys? How you all doing, man? What's up? How's life keeping with you guys? You okay, right? I hope so. Keeping with you guys. You okay, right? I hope so. Daawwattoota channel Ako English with Oromic akkam nagaa jirtu baga jiraattan yeroo dabre keessatti gaafiiwwan kutaa 12 gaafii 76 dalaguun kiyya ni beekama akkasumas ammoo isinis gaafiiwwan aan dalagatti akka gammadan abdii qaba gaafiiwwan ani dheengadde dalage keessatti gaafii waa'ee substitution vocabulary and gaafiiwwan biography lama fi akkasumas ammoo gaafii grammar part yookaan ammoo comparison dalaguun kiyya isin hundinuu agarteertan kanaaf guyyaa das party hafe party waa'ee communicative parts or communicative activities kan jedhu isin dalaguu jechuudha yeroo hundayyuu gaafiiwwan kutaa 12 irratti gaafiin communicative party beekama jechuudha minimum gaafii 20 wayi gaafii 30 baay'ee jechuudha kanaaf gaafiiwwan irratti baay'een isaa gaafii communicative party dha kaitaan ammoo gaafiiwwan garagara ni jira isas ni daayina jechuudha all right gaafiiwwan kanneen takkan isinii ibsuudhaaf gaafii yeroo baay'ee waan fudhatuuf tasa deebii qofa isinii ibsaa jira kanaaf namoonni deebii barbaadan qofaaf deebii isinii ibsaa isin ammoo gaafii keessan deeply yeroo fudhattanii ilaaltan jechuudha deebii kiyyaa fi deebii keessa wal biratti compare gootanii ilaaltan jechuudha all right now let's get start mee aqamnuti gaafii 77ffatti dhaabne yeroo dabre yookaan ammoo part tokkoffaa keessatti jechuudha part lammaffaa keessatti gaafii 77ffaan maal jedha haasaa communication jechuun maal jechuudha dialoogii namoota lamaa iddoo jechuudha dialoogii namoota lamaa iddoo yeroo baay'ee dialoogii namoota lamaa yeroo dalagamu irratti kan deebii ilaaltanii deebistan gaafii tokkoffaarratti yookaan immoo gaafii lamaffaarratti jechuudha namni gaafatu sun yoo as gaafatee deebii lamaffaa deebisa jechuudha yookaan immoo deebii lamaffaan namni as wajjin hafsuun deebii os deebise ati gaafii akkamii gaafattaadha jechuudha walumaa galatti haala kanaan deebisan jechuudha tokkoffaan maalidha which radio koodii duwwaa 24 dalagaa jira koodii kana hundi keessaniyyuu soqaatii yookaan immoo bakka jiruun walitti galfadha jechuudha all right gaafii 77ffaan maalidha which radio station do you listen to which radio station do you listen to okay radio station kam dhageeffatannaan maal deebiseef b radio Faana programs are my favorite jechuudha my favorite yookaan immoo my favorite jechuudha kanaaf deebiin isaa maalidha 77ffaan b jechuudha 77ffaan b question number 78 78ffaan maalidha Hasa Bikilafi Olanida, could you tell me where is the Federal Ministry of Education building is the Gavatachuda? Okay, Nano Gavate Nan, Maridem Sefi, it is at Arat Kilo, close to the Miazia 27 monument. Can I have David Samala? A Tachud. Torab Sadeta Famala, A Tachud. A. Okay, question number 79. Torab Sagrafan Maida. Hasa Sifani fi Shawit jechuudha how often do you read in the library the question is about adverbs of frequency why adverb frequency jechuudha kanaaf how often do you read in the library library keetti yeroo hagamta ku dubbiste nan maal deebisee fi I spend most of my evenings reading in the library yeroo baay'ee ani halkan library keetti dubbisuun yeroo kee dabarsa jechuudha kanaaf deebisaa maadha diitaa jechuudha 79ffaan diitaa jechuudha Okay, question number 80. A0. Sadetamafa. Hasa Ahmadi fi Muhabba. I was very hungry and actually I ate a lot at lunchtime actually. Kulle gafin wal fakata actually. Communicative part actually. Kanaf by bele ture and actually I ate a lot at lunchtime. Garu bele ture akkasuma samo
baay'ee nyaadheetu jechuudha. Kanaaf deebisaa maalidha? C. They say hunger is the best source jechuudha. Kanaaf deebisaa 80ffaan C ta'a jechuudha. Okay. Question number 81. Sadeen tokkoffaan maalidha? Ammas gaaroomaa fi alamboo jinaasee gaalombaan gaafii gaafata. Alombaan deebii deebisa jechuudha. Deebisaa maalidha deebisee fi I am listening all kinds of discrimination jedhe jechuudha. Kanaaf gaafiin kanaaf deebii kanaaf gaafiin isaa maalidha? A. Disability should not be a reason for discrimination. Okay? Disability should not be a reason for discrimination jechuudha. Kanaaf deebiin isaa A ta'a jechuudha. A. Okay. Sadeetami lammaffaan chairman and participants. Chairman fi participant. Hirmaata fi chairman hojinaasa jechuudha. People who live in this warada face a lot of problems jedhee jechuudha. Namoonni waladaa kana rakkoo baay'ee qunnaman jedhee jechuudha. Kanaaf deebisaa participant malee deebisee fi the awful thing is nobody seems to be concerned about solving any of their problems jechuudha. Wanti nama jibbisiisu namoonni naannoo kana tokkolleen kan rakkoo kana furuuf itti yaadan jechuudha. Kanaaf deebisaa maalidha? B jechuudha. Alright, B. Okay, sadeetami sadaffaan maalidha? Haasaa barsaaf barataadha. Teacher and student dha. Earthquake is one type of natural disaster jechuudha. Okay? Akkamilee gaafatee give an example of a natural disaster naan example natural disaster ka ta'e naa kennaan maal deebisee barataan earthquake jettee deebisee jechuudha. Kanaaf deebisaa maalidha? D ta'a jechuudha. D ta'a jechuudha. Okay. Question number 84. Sadeetami afuraffaan journalist and fisherman. Journalist fi fisherman jechuun namoota qurxummii qaban jechuudha. Maalidha hojinaa isaan? Do you think there is enough fish for you to catch every day in this lake? Okay, do you think there is enough hingaha? Lake kana yeroo qurxummii qabdu bakka kana qofa yeroo hunda qabuun sigaa yookaan immoo hingaa naan? Maalidha deebisee fi fisherman? There are more fishermen nowadays and there aren't enough for everyone. Okay, namoonni yeroo amma wanni fisherman ta'an yookaan ammoo kan qurxummii qaban baay'eedha. Hundaaf iyyuu hin ga'u jedhee jechuudha. Haa ta'u deebiin maalidha? C ta'a jechuudha. So the answer is what? C jechuudha. Okay, question number 85. Sadeetami shanaffaan maalidha? Haasaa father and daughter abbaa fi meettii yookaan immoo meettii isaati jechuudha. Abbaa maadhee meettii gaafate, please let me know that you have arrived their safety. Please let me know that you have arrived their safety. Akka nagaan geette natti mi'annaan itti himta jechuudha. Maatiin deebisee I wish call you as soon as I reach there. Okay, akkuma achi ga'een siif dawwalaatti jechuudha. Deemisa maalidha? B. I will call you as soon as I reach there. B. Okay, abbaan maadheeni na beeksisi. Okay, achuma achi geetten akka nagaan geette na beeksisnaan ishii maateeni I will call you as soon as I reach there jechuudha. Sadeetami jaaffaan studentii fi teacher baratattu barsaa gaafate malee gaafate I am sorry teacher but I haven't understood your last point jechuudha. Wanta ati dhumarratti san naaf hin galle maal jechuu akka barbaade naaf hin galle jedhee barsaa gaafate jechuudha. Barsaa maal deebisee fi okay let me rephrase what I just said. Wama amma jedhe irra si yaadeebu jedhe jechuudha. So deebisa maalidha? A. Okay, A ta'a jechuudha. Gaaffiiwwan hunda isin dubbisuun barbaachisa jechuudha. Maaliif ennaan deeyyuu qofa sinima islammoo dubbisee ilaalachuu dandeettan jechuudha. Alright. Sadeetami torbaffaan dureessaa and deemituu. Deemituu fi dureessa hojinaasee. Deemituu maatiin dureessanii are you the eldest in your family? Maatii keessaa ati kan hangafaatii jettee gaafannaan maatii deebisee deemituun I am the youngest of the children of my family jechuudha. Ani maatii keenya keessaa isa xiqqishuudha jettee jechuudha. So deemisaa D ta'a jechuudha. Okay, question number 87 is what? Is D. Question number 88. Sadeetaffaan maal ta'a? Mubarak and Samir. Mubarak and Samir hojii naasaa jechuudha. Mubarak Samirin gaafate, Samir deebisee. Maatii deebisee fi in my case there were more primary school teachers than in the secondary school. Okay, primary keessa school caala barsiisonni baratee jechuudha. Kanaaf deebisaa maalidha? The number of teachers in my secondary school was greater than those in my primary school. Jettee Mubarak yeroo deebisu akka anatti jechuudha. Barsiisonni mana barumsa sadarkaa lammaffatti barsiisan barattoota sadarkaa tokkoffatti barsiisan ni caalanii jennaan Samir maateeni in my case akka anatti jechuudha. There were more primary school teachers than in the secondary school. Okay, primary caala ture jettee deebisee jechuudha. Kanaaf deebisaa maalidha? A ta'a jechuudha. A.
Okay, question number A9. Okay, sadeetum sagalaffaan maalidha? Question number 89 say that against this conversation haasaa mallee Tamasken and Dilamo. Tamasken dubbatee jira maadheeni modern healthy treatment has become far too expensive these days jechuudha. Okay, qorichoonni haaroonni yeroo ammaa baay'ee widdiidha jennaan. Dilamo maadheeni I have no option. But go to the traditional healer because the treatment is less expensive. Okay, less expensive. Iddoo yaala aadaa deemitiiti achitti gatiin qorichaa baay'ee gabbu'aadha jechuudha. Kanaaf deebiinsaa maalidha? C ta'a jechuudha. Okay, C. Okay, C ta'a jechuudha. All right. Okay. Sagantaan fan fikirtee fi hilina wajjin haasa'anii fikirteen deebistee fi I am your friend and I am always ready to do anything that makes you happy. Nine fikirteen maatti deebiste maatti gaafatteen if you like me you will go to my parents' house with me tomorrow. If you like me you will go to my parents' house with me tomorrow. Naan deebisita jechuudha. Gaafa maatti deebistee fi diinan I am your friend and I am always ready to do anything that makes you happy. And yeroo hundayyuu waan si gammachiisu dalagaa jetteen jechuudha. Maatteen isiini okay bor warra kiyyan wajjin deemtannaan ishee jetteen jechuudha maagirata jechuudha. Kanaaf deebisaa maalidha? B ta'a jechuudha. All right, B ta'a jechuudha. Okay. Question number 91. Sagaltamii tokkoffaan maalidha? Daughter and mother. Haadha fi intalaa fi haadha jechuudha. Intalli haadha maatteeni are you ready mom jetteen jechuudha. Haadha kiyya qophoofte 9. Yes, I am coming. Eeyyee qophaa'ee jira dhufaa jira jetteen jechuudha. Kanaaf deebii biraa ilaaltee filannoo biraa no there is no one else coming waan biraa haasaa jira jechuudha. Kanaaf deebiinsaa maalidha? D. Yes, I am coming jechuudha. So the answer is what? D. Okay, question number 82. Sadeettamii sagaltamii lamaffaan maalidha? Farmer 1, farmer 2. Haasaa wajjin haasa'anii why we are not able to get enough crops from the land recently. Walitti aansee lafarraa maaliif oomisha gaarii hin arganne? 9. It is because we have been farming the land for many years without making any changes on it jechuudha. Nuti waggaa dheeraadhaaf walitti aansinee lafa tokkorraa wanta wal fakkaataa facaafnaa wanta wal fakkaataa irraa arganne jechuudha. Kanaaf farmer sadaffaa maal deebistee fi plus it dabalee the fact that we have never used fertilizers is another cause. Okay. B marine plus the fact that we have never used is what? It is fertilizers is another cause. Ibban biraallee haala fayyadama qorichaati jedhanii deebisa jechuudha. Kanaaf lafa tokko irratti yeroo dheeraa fayyadamuu qofa osoo hin ta'in dhibban biraallee waa'ee fertilizers irratti rakkoo jira jechuudha. Kanaaf deebiinsaa maalidha? B ta'a jechuudha. Okay, B ta'a jechuudha. Okay, question number A3. Okay. Sagaltamii lamaffaan Jamal daqiiqaa bakka ilaalame. Daqiiqaa meeqatti? 12 irratti? Okay, gaafin sagaltamii lamaffaan haasaa farmer 1, farmer 2 fi farmer 3 jechuudha. Haasaa namoota qotee bulaa sadiitu cinaasa jechuudha. Qotee bulaan tokkoffaan maal jedhanii why are we not able to get enough crops from the land recently? Walitti aansinee nuti maaliif qonnarraa bu'aa gaarii oomisha gaarii hin arganne? 9. Farmer 2 maal deebisee fi it is because sababni isaadha we have been farming qotaa ture jechuudha the land for many years without making any changes on it jechuudha. Osoo wanta akkallee qonna garagaraa yookaan ammoo facaasaa garagaraa irratti facaasin oomisha garagaraa osoo irratti facaasin yeroo dheeraadhaaf walitti aansinee wooma tokko facaasaa ture jechuudha. Eshi farmer sadaffaan maal jedhuun? Kana qofaa miti jedheen farmer sadaffaan plus it dabalatee the fact that we have never used nuti wanti hagammaa hin fayyadamin maalidha? It is fertilizers is another cause jechuudha. Okay, haala qoricha fayyadamaa jechuudha. Haala modernized ta'een fayyadamuu dandeenya jechuudha. Kanaaf deebiinsaa maalidha? B plus the fact that we have never used fertilizers is another dhibba biraa jechuudha. Yookaan immoo rakkoo biraa jechuudha. Kanaaf sagaltamii lamaffaan maalidha? Deebiinsaa B ta'a jechuudha. Okay, question number 93. Sagaltamii sadaffaan haasaa chairperson and participant.
chairperson if participate. Okay, let's discuss how inflation in our country is affecting our work. Akata iban inflation be can mide may tamara 9 well number 9 my participant my excuse me for interrupting. Okay, you want to Jacob ifama. We should first discuss the problems in our organization. Dusa why inflation contain why organization can hammer and new generation kind of them samada detailed. Okay, detailed. Okay, question number 84. Okay, filano sa tokkon sini dud bisa yero bay nagafata sa bay nagafata chur kanaf debisin debisa filano kun akantana mo sini debisa tiraga chur. Okay, sagatana farafan mayra Seifu barakati fi Seifu jinasa yamalechuda. Seifu madeni, I think we are going to face serious social problems in our city. Akkana fakalti nanu keneketi rakko ba yokana mo magala keneketi rakko ba yokunnamna yokana mo kunnamu demne nine how akkamiti enechuda Seifu barakati len Seifu madeni debsefi to give you an idea, okay, idea case there are too many unemployed young people in the city. Magala kesati namoonni hojiin qabne yookaan immoo hojii dhabdoonni baay'een ni jiranii jedhan jechuudha. Kanaaf deebisaa gaafii namaadha eetaa jechuudha. Okay. Okay. B irratti leewwan biraasaa, C leewwan biraasaa, D leewwan biraasaa jechuudha. Kanaaf deebisaa sirriin eedha isin dubbisa ragaa. Okay, 95 Seifu Brook hojiin isaanii Seifu Brook maayidha. Surely the internet is not a perfect invention. Okay, the internet is not a perfect invention miti jedhan jechuudha. Internetiin wanta dhugumaan kalaqamee miti. 9 what do you mean? Maayechuu barbaadete jedhan jechuudha. Brook maayidhani maayechuu barbaadete. 9 Maireni, to put it another ways, it has many shortcomings. Okay, karaa salphaan, to put it another way, it has many shortcomings. Karaa wan ittiin salphaan dhufan keessaa karaa haala salphaan jechuudha. Wanta itti yaadamee yookaan immoo haala fageenya qoratamee kan dhufe miti haala salphaan kan dhufe deebisee jechuudha. So the answer is what? B. Aishi. Gaafi sagatami Afaan against his father's son. Abbaaf ilma jinaas maali jinaas abbaan ilmaa maayidheeni hin gaafate gaafin isaa filannoo keessa jechuudha. Ilma maayidheen deebiseefi but dad garuu abbaa kiyya I have agreed to study with my friends on Saturday. Qidaame yookaan immoo guyyaa qidaame barumsa jira hiriyaa kiyya wajjin qo'achuu murteessa jedhee jechuudha. Alright. Abbaan maayidheeni I have decided that you will go and visit your grandmother on Saturday 9. Mucaa isaa maayidheen but dad garuu dadeen ani hiriyaa wajjin akka waliin qo'adhu murteessa jiraadha jechuudha. Kanaaf deebisaa maadha C ta'a jechuudha. Irra gaa dubbisaati. Okay. What are you going to do next Saturday? Gaafateeri. Deebiin ta'u. The weekend is approaching torbaan kalaa jira and you must be looking forward to it. Why sanit fi yaadu qabni? No. Sanit illee jenne and kaitaanu you know that your grandmother loves you very much and talks about you always. Why keti around sijalati why keti around hafteleni kanaaf deebinsa sirri mada I have decided akka grandma yookaan immoo akkoo kee bira deemtu murteessa jennaan guyyaa qidaame maadeen mucaan isaa daadeen I have agreed to study with my friends on Saturday guyyaa kana ani program qabaa jechuudha. Kanaaf deebin gaaffiiwwan hagammaa dalagu hundiniyyuu haala kana deebisaa kan biraa kan hin taane jechuudha. Deebin asii deebisu kunni martiniyyuu deebisuu jechuudha. Alright. Sagaleen toroffaan haasaa ammallee namoota lama jechuudha. Talking on the mobile phone is not free from problems. Okay, mobile hasaun rakkurra naman bara yookaan immoo it's not free from problems. Rakkurra naman fageessu 9 abduun akkamitti jedhan jechuudha. Akkamitti jennaan there may be sudden connection problem. Tasa rakkoon connection jiraatu danda'a yookaan immoo rakkoon connection ni qunnamuu danda'a jechuudha. There may be jiraatu danda'a sudden connection. Tasa connection badaan uumamuu danda'a jechuudha. Kanaaf ennaan deebisaa B ta'a jechuudha. Question number 97 is what? Is D. Okay, sagadam sadetaffaan traffic accidents continue to be real problems in the city. Okay, rakkoon traafikaa magaalaa keessatti rakkoo baay'ee rakkoon traafikaa magaalaa keessatti rakkoo baay'ee uumee jira. 9 Marie Davidson, both drivers and pedestrians must be much more careful on the road jechuudha. Okay, namoonni konkolaataa oofanii fi namoonni lafoo deeman okay itti xiyyeeffatamuu qabanii yookaan immoo isaan kunin of eeguu qabanii jechuudha. Yookaan immoo namoonni lafoo deemanii fi namoonni konkolaataa oofan lameeniyyuu of eeggatu qaban jechuudha. Kanaaf deebisaa C ta'a jechuudha.
Okay, 99. Sagatam sagalaffaan foreigners and walde. Nama alafi yookaan immoo faranjii fi namoota biyya keessa hojii naasee faranjiin walde maal jedhanii? Oh, sorry, I don't know. I don't live in this part of city. Okay, magaalaa keessatti hin jiraadhu. 9. Foreigners maal jedhanii jechuudha. Okay, can you tell me where the capital hotel is? Okay, can you tell me where the capital hotel is? Oh, okay. Hey, excuse me, do you live near here, if I may ask? Okay, if I'm not going to jata, can I talk to you for a minute? Because that's what it. See, how long have you been living here? Can you tell me where is the capital hotel is? Capital hotel in Esa de Gavate. Namicha kun Esa biyalami biyalata chuda. Foreigner chuda. Now be kesa gavata chuda. Can I have David Mareni? Oh, I'm so sorry. I don't know. In Bekweden, I don't live in this part of city. Ani now magala kana timiti deni. Can I have David Sasri coming? Data. The answer is D. Question number 100 or 100. Maria and Sarah. Okay. What sort of films do you like to watch during your free time? I sometimes watch science fiction, but I love romantic films. Alright? I sometimes watch science fiction. Sama science but I love romantic films. Garuu ammoo filmii romantic hin jaadha. Jettee deebisa jechuudha. Mariyaan Sararaaf. Kanaaf deebisa eetaa jechuudha. Okay. 101. Dhibba tokkoo fi question 101. Dhibba tokko ammallee haasaa. I am very much in need of money, but I don't know who I can ask. Qarshii baay'eetti barbaada. Gaaddisaa fi gammachuu jinaasee. Gaaddisaan gammachuu maadheeni. I am very much in need of money. Qarshii baay'ee barbaada. But I don't know who I can ask. Garuu ammoo eenyu akka gaafadhu hin beekne jedheen. Gammachuun maal deebisee fi our father might give you some if you ask him. Abbaa kiyya maybe yoo gaafatte haga ho'iisii kennuu danda'a jechuudha. Kanaaf deebisa maadha? D ta'a jechuudha. Dhibba tokkoof tokko maadha? Okay, D. Dhibba tokkoof lama. The last communicative activities. Gaafii dhibbaaf lama gaafii haasaa dhumaata jechuudha. Okay, maal deebisee taarikuu fi Barnabas wajjin haasaanii taarikuun Barnabas waa jedheen Barnabas ni deebiseef. I think that's what we need in order to get rid of poverty. I think that's what we need in order to get rid of akkana fakkaatti suni karaawwan rakkoo yookaan immoo hiyyummaa ittiin balleessan jedhee jechuudha. Akka yaadasaa jechuudha. Taarikuun maal jechuudha baadiyyaatti? Taarikuun kan jedheen we must prevent conflicts and live together peacefully. Walumaa galatti rakkoo yookaan immoo walitti dhabeenya keenya balleessine we must prevent conflicts. Rakkoo conflict jechuun rakkoo yookaan immoo waliinsa jechuudha. Balleessine and live together peacefully. Nagaa wajjin jiraachuu qabna jennaan. Barhaasumaaleen I think that's what we need in order to get rid of poverty jechuudha. Kanaaf haala akkas gochuu qabna jechuudha. Kanaaf deebisaa maadha? B ta'a jechuudha. B jechuudha. Gaafiin communicative party lamaffaa kanaaf akkas jechuudha. Kanaaf gaafii meeqa? Gaafii 77 fi gaafii 202 maadha? Gaafii communicative party jechuudha. Kanaaf gaafii kana baay'inaan dhufanii yoo sirrii dubbistanii baay'ee salphaa jechuudha. Baay'ee salphaa jechuudha. Okay. Kan itti aanu party writing dha. Party writing is about punctuation and capitalization jechuudha. Waa'ee sirna qubeeleti. Waa'ee sirna qubeelee kana immoo gaafii gaafii sadii kana hin laallatanii ani isin deebisee birtaa jechuudha. So dhibba tokkoo fi sadaffaan deebisaa maadha? She went to the shop and bought a kilo of sugar, a liter of milk, a kilo of bananas and some vegetables. Yeroo hunda you wanta wayii lakkaa barbaadde fedhamna. Kanaaf yoo sirriitti ilaaltee jiraatan deebiin C deebii sirrii ta'a jechuudha. Okay, question number dhibba tokkoof afur leelu ilaaltan. We are going to Guba to see the Great Resistance Dam in September. Kanaaf yoo kan leesri ilaaltan diin sirnaan barraa jechuudha. We are going to Guba to see the Great qubee guddaan barreeffame Great Resistance lee qubee guddaa barreeffame Dam illee qubee guddaadha in September. Kanaaf deebiin dhibbaaf afur deebisaa daataa jechuudha. Okay. Gaafiin dhibbaaf shanaffaan ammas sirna qubeeleti. Yoo ilaaltee jiraattan the teacher said, quotation mark banee jira, answers the question in complete sentence. Deebiin isaa deebiin isaa A ta'a jechuudha. The teacher said, the teacher said,
Okay, deebiin isaa eeta dhibbaaf shan deebiin isaa eeta jechuudha. Alright. Okay, question number dhibbaaf jaha sirrii ilaala. Okay, sirna qubeelleeti yookaan immoo sirna capitalization yookaan immoo sirna qubeewwan jechuudha. Okay. Dhibbaaf jaha, okay, he wanted to find out how the accident occurred. Okay, so the answer is B. Dhibbaaf jaha ba. Okay, dhibbaaf jaha ba. Alright. Gaaffiin itti aanu section 2 is about word order. Okay. Kunillee gaaffii baay'ee common jechuudha. Yeroo baay'ee international irratti gaaffii ministeeratti baay'ee commonidha. Jechoota yookaan immoo himoota walkeessii kenna, laaqeessii kenna atammoo tartiiban deebisu jechuudha. Sabeetti duraan ta'e verbii, obeetti auxiliary verbii taasistee time expression taasistee sirnaan deebisuun sirra jira jechuudha. Kanaaf gaaffii dhibbaaf torbaffaa haga dhibbaaf sagalaffaa gaaffii word orderidha. Tartiiba jechoota jechuudha. Kanaaf gaaffii dhibbaaf torbaffaan laalatii deebisaadha. Read notes you to the must your test do it. Deebisa D, you must read your notice to do the test. Kanaf data. Question number 108. Dhibbaaf saddeet they home are today early coming. Deebisa B, are they coming home early today? Gaafidha jechuudha. Kanaf B ta'a jechuudha. Okay, question number 109. Dhibbaaf sagalaffaalleen akkasuma if they have us found we join them had wujjira. Sinnaan yoo deebistanii deebiin sirrii isaaf kamidha? C, they would have joined us if we had found them jechuudha. Kanaaf deebiin isaa kaminni C ta'a jechuudha. They would have joined us if we had found C ta'a jechuudha. Alright, dhibbaaf sagal C jechuudha. Question number 110. Okay, gaaffii dhibbaaf kunnaffaalleen gaaffii is about identifying the topic sentence of the paragraph jechuudha. Topic paragraph si gaafata. Yaa topic paragraphin paragraphi baay'ee gabaabaa si kenname. Paragraphi gabaabaa kana immoo topic isaa baasuun yeroo si gaafata garuu immoo yoo sirrii dubbistee hin baasta jechuudha. Alright. Kanaaf dhibba tokkoof kunnaffaan paragraphi there are several reasons why my father is an excellent healthy condition. Kanyuuf paragraph isaa topikin isaa D, there are several reasons why my father is an excellent healthy condition jechuudha. Kanaaf himi yookaan immoo paragraph keessatti himi jalqabaa sun matama isaati maadha? Topic jechuudha. Topic paragraph ta'eetuma dhufe jechuudha. Kanaaf deebiin isaa D ta'a jechuudha. Isumattiyyuu paragraph kana topic ta'a jechuudha. Okay, ammallee paragraph lamaffaatu maadha? Electric cars are the future in the automobile industry jechuudha. Kanaaf paragraph kanaaf topic ta'u kaminni B, electric cars are the future in the isumat ta'a jechuudha. Kanaaf yeroo baay'ee paragraph irratti topic sentence kenna kan duraa maadha? Topic himata jechuudha. Kanaaf B ta'a jechuudha. Dhibba tokko fudha tokko maadha? Yes, enough. Okay, dhibba tokko fudha tokko deebiin isaa maadha? Okay, B ta'a jechuudha. Okay, dhibba tokko fudha lama. Okay, sorry. Oh, what the hell? Eshi. Alright, dhibba tokko fudha lama is a word spelling it. Okay? It's a word spelling it. Okay, for items choose the word with the correct spelling and blacken the letter you choose on the separate subsection. Okay, gaafiin ittaanu gaafii waa'ee word spelling idha. Jechoota asirratti barreeffaman kunniin sirriitti kan barreeffamu kan hin barreeffamne jechuu isaati. Dongora qubee laalatu barbaade. Kanaaf for items dhibba tokko fudha lama hanga dhibba tokko fudha sadii choose the word with the correct spelling and blacken the letter of your choice on the separate answer sheet jechuudha. Bakka bira guutaadha. Kanaaf kudha lamaffaan dhibbaa kudha lamaffaan maadha? Deebiin isaa courageous jechuudha. Courageous jechuun kan sirriitti barreeffame jechuudha. Okay? Dhibba tokko fudha lamaffaan maadha? Eetaa jechuudha. Okay, dhibba tokko fudha sadaffaan immoo is accommodates, okay, license and forecast and simultaneously. Okay. Okay, kan sinnaan barreeffame dhibba tokko fudha sadaffaan deebiin isaa simultaneously. Alright, D ta'a jechuudha. Okay. Eshi, kaitaan immoo section 5 is letter writing. Okay, sinna letteri akkaataa letteritti barreessan yookaan immoo akkaataa itti letteriin eessa akka ta'u. Alright, section 5 letter writing dha.
waa'ee sunna xalayaata jechuudha. Okay, gaaffii 14 gaaffii 16 is about letter writing akkaataa sunna xalayaa barreessuu jechuudha. So read each question carefully and choose the best answer according to the context. Akkaataa galumsaatiin kan sirrii ta'e kam jedha, the blacken the letter of your choice is also pronounced. Okay, deebii sirrii ta'e answer sheet irra guutedha. Kanaaf which of the following is an appropriate opening salutation in an informal letter jechuudha. Salamata informaalatti kan ta'e yookaan immoo informaalatti salamata kan fayyadamnedha. Deebiin isaa dear Sarah jedhu diisaa jechuudha. Okay, C dear Sarah jedhu deebii sirrii ta'a jechuudha. Okay, 14ffaa C ta'a jechuudha. Okay, dear Mr. Dear Doctor, dear Mr. kunniin kabaja of keessaa qaba jechuudha. Kanaaf which of the following is appropriate opening salutation in informal? Kaafi kunniin maadha? Formal jechuudha. Kun ammoo informal jechuudha. Okay, dear Sarah, also dear Mr. also Miss, also okay, the sentence, I am extremely delighted to hear that you are going to join the university next year, is possibly taken from dash. It's the beginning of an informal letter. Okay, it is the beginning of what? It is the beginning of an informal letter jechuudha. Kanaaf informal letter irraa kan fudhatame jechuudha. Jalqaba informal letter jechuudha. Kanaaf yeroo baay'ee informal letter irratti wanta kana barreeffamaa jechuudha. Kanaaf 15ffaadha. 115ffaan 115ffaan deebiin isaa B ta'a jechuudha. Eshi question 116ffaa. Okay, the sender's address is an informal letter appears yeroo baay'ee kanneen keessa kan xalayaa ergu. Okay, the sender's address in an informal letter appears yeroo baay'ee informal letter irratti namni xalayaa ergu eessatti waan argamedha. Yeroo baay'ee addressiin isaa eessatti argamedha. A near the left margin, B below the closing salutation, C below the date, and D near the right margin jechuudha. Gara mirgaarratti argama jechuudha. Kanaaf deebiin isaa maalidha? D ta'a jechuudha. Deetiin isaa gara mirgaara barreeffama jechuudha. Okay, question number 117. Okay, 117ffaan ammallee is about paragraph coherence dha. Paragraph coherence jechuun paragraafii barreeffamoyi sirnaan wal keessa barreeffamee jira tartiiba deebisuu jechuudha. Alright, when we put correct order walumaa galatti duraa duuba eenee barreessuu jechuudha. Kanaaf paragraafii isinii kenname kana waan isinii kenname kana paragraafii sirnaan deebisuudhaaf yeroo baay'ee kutaa 8ffaa mallee jira. 12ffaa illee jira jechuudha. Deddeebi'ee dhufa jechuudha. Waggaa waggaatti dhufa jechuudha. Kanaaf laaltanii dubbistanii walitti qabsiisuun yookaan immoo duraa duuba isaa eeguun isin harka jira jechuudha. Kanaaf 117ffaan deebiin isaa yoo laaltanii jiraattan C ta'a. Dubbisaati irra ga'a. Kanaaf 117ffaan C ta'a jechuudha. Furthermore, there is substance actually wal deebisa. Okay, 118ffaan kunillee barreeffama dheeraadha. Walitti yoo deebinu deebiin isaa A serial qaba. Okay, poor public transportation system is a big problem in our city. Then after N, one problem in relation to city. Kuni martiniyyuu tartiiba isaati. Kanaaf ani yoo isin dubbise yeroo dheeraa isin gaafadha. Kanaaf dubbisuun nama barbaachisu deebisaa qofa isinii kaa'aa jechuudha. 118ffaan deebisaa maal ta'a? A ta'a jechuudha. Okay, 119ffaan. Okay. Kunillee coherence dha. Okay, some people move to find better jobs dha. Kunillee deebiin isaa B sirraa kaa'aa jechuudha. Okay, there are many reasons why people go to other place to live. Namoonni bakka biraa maaliif akka deeman ragaa gahaatu jira. And some people move to find a job. Gariin isaanii hojii gaarii barbaaduu deemanii. Gariin isaanii ammoo other wants to move to a place with a lower cost of living. Bakka jireenya gad aanaa deemuu barbaadanii. Gariin isaanii ammoo D still others want to move to a place with less crime. Bakka yakki gad aanaan jiru deeman jechuudha. Kanaaf tartiibni isaa 119ffaan lamaadha. B ta'a jechuudha. 119ffaan B ta'a. Gaaffiin 100 fi gaaffiin inchiraasii 20ffaan maalidha? Okay, gaaffii kana fakkaatu. This is about coherence. Coherence dha jechuudha. Kanaaf 120ffaan deebiin isaa D jedhee I started gymnastics when I was 6 years old and it has been my favorite hobby since then. Ani yeroo umrii waggaa 6 gymnastics yookaan ammoo ispoortii malee hanga ammatti ispoortii keessaa wanta an jaalladhu jechuudha. A as the being jalqabarratti my elder sister used to go to the gymnastics hiriyanti yookaan ammoo birantii diqqoon duraan deemaa turte and showed me nagarsiise how to do gymnastics when she practices at home yeroo manatti dalaydu nagarsiisaa turtedha. Then B now I take part in gymnastics practice every Saturday. Amma yeroo Saturday yeroo hundayyuu gymnastics deema.
And finally, just kanafu gymnastic is very special to me and by special, especially because it is something I share with my sister. Wanti ani gari hiriya ukon mobility ra share gore why kana chura. Kanaf demin sa ibba to ko video Afaan D ta chura. D is the best answer or the best order. Okay, order srida. Achira kafe it is the end chura. Okay. Gafi ibba to ko video about mazira. It is the end nature. Gafin anchurasi kuta ko lama fa isiniif qopheesse kana fakkaata gafi baay'ina dadhabsiisa bishaan nama gaafata humna nama gaafata jechuudha kanaaf osoo tokkoon gafi wal amma si deebis kanii hundee tokkoon ibsa sini kenne yookaan ammoo deebii gaafsa deebisu dhabadhee ibsini kenne yeroo baay'ina gaafata jechuudha gafi 5 6 10 dalaguu danda'u jechuudha kanaaf isin irra teettanii ilaaltanii deebi'an isi deebis kana maaliif barsan deebii kana deebisettanii suuta ilaaltanii deebisuun jechuudha. Okay, ani gaafii sira kaftaniif yookaan ammoo deebii isin walaaltaniif isin deebisa jira isin agarsiisa jira karaa isin agarsiisa jira isin ammoo teettanii waan deebis kana sirrii moo sirrii miti ilaaltan jechuudha. Gaafiiwwan nama hagammaa dhibbaa idam dalakeetti yoo dongore yaa'u ilma namaati dongoroo hundaa yoo dongore yaa'u comment irratti naayimtanii deebi'ee ilaala jechuudha. Kanaaf gaafiiwwan inshuraansii bara 2014 yookaan ammoo 15 yookaan ammoo akka Yuuroopitti 2022 waggaa dabre. Kan barattoonni bara dabre university keetti fudhatanii baay'een isaanii kufan gaafiiwwan kana fakkaatu jechuudha. Gaafiin kun gaafii baay'ee salphaa. Gaafii baay'ee salphaa fi salphaa jechuudha. Yoo dubbisan gaafii salphaa jechuudha. Okay? Gaafii daqiiqaa 120 miti gaafii sa'a tokko caala yookaan immoo walakkaa qofa isa fudhatu jechuudha. Kanaaf gaafiiwwan inshuraansii ammallee dalaguudhaaf dubbisaa gaarii gara deddeebi'aa ilaala gaafiiwwan amsi dalaganii illee kaba waggaa ta'ellee dalagallee ilaala wal bira qabaati irraa baradhaa irraa fayyadamaa jechuudha barbaada. Yo yaada comment yoo qabaatan comment irratti yaada keessan naa kenna hadhaaf asuma dhaaba fayyanataa naaf jiraadha kilaasitti taanu barumsa waa'ee jirandiin yookaan immoo infinitive haga walitti deemnutti nagaan naa tura. Bye bye.